Jirtu ilmaan biyyaa kam jirtan? Na dhageessanii. Bika jirtanitti dhibbaga jiraattan dhiyaadhaa. Assalaamu alaikum isiniin jenna. Sagalee tana yoo dhageessan mallattoo naa godhaa. Akkasuma sanitti harka keessaniinis taap godhaa, share godhaa. Dhiyaadhaa mee bika jirtanirraa. Warreen gaa ammaan tana dhufaa jirtan dhiyaadhaa. Ammaan tana ol seenne reefullee dhufeetiin ture. Garuu daddafeetiin deemuun irra ture haajaan qaba. Akkasuma sanitti warri ammaan tana dhufaa jirtan dhiyaadhaa isiniin jenna. Harka keessaniin taap godhaa, share godhaa, copy linkii godhaa. Chaanala kana dagachaa jirtan dhiyeenya kana dhiyaadhaati harka keessaniin gartee taap godhaa, viidiyooles laala. Xiqqoo gartee mana hidhaa tiktaakii kan jiru fakkaatti. Mana hidhaa tiktaakii kana keessaayis baasa. Yoo isin laaltanii akkasumatti koomentitti gootanii takka immoo share gootan malee mana hidhaa keessaa bu'uu hin danda'u. Viidiyoolee takka arguullee hin dandeessan. Okay? San akkasitti quba qabaadhaa. Wanni ammaan tana dhufee fi guddoon takka ispoonsara Kanadaan bantee ispoonsara kana obboleeyyan keenya irra hedduudhaaf irra deebi'eetiin isinii ibsuu barbaada. Warreen gartee gama duubaatiin gaaffii adda addaa natti ergaa jirtan qaceellotti waan an reefuun tana dubbachaa jiru hin hubanne na fakkaatti. Takka immoo guututti gartee warri hin galiiniifis ni jira. Dursoo ispoonsarri kuni websaayitii Kanadaa qofa irratti argachuu dandeessa. Tana gartee irra deebi'eetiin isiniim. Websaayitiin Kanadaadhaa akkumaan viidiyoo irra kaayesanitti Canada.ca hajuusani. Achi malee bikka biraa dheeyxanii maallaqa keessan hin nyaadhamina. Gareeleen ispoonsara goone jettee karaa adda addaatiin namarraa maallaqa nyaattu hedduudhaatu jira. Keessaafuu intarneetii gubbaarra akka malee hedduudhaatu jira. Websaayitii qaban, WhatsAppii qaban, ammaasis Telegiraama qaban gara adda addaatiin akkasitti namarraa maallaqa nyaatan. Jarreen kun hundinuu mootummaa Kanadaatii wajjin hin hojjetan. Yoo isaaniitu gartee ispoonsara kiyya kana naa guuta, naa gaggeessa, takkaa'u naa gaafata, takka Kanadaa na geessa, takka viizaa naa kannan jettanii kayya addan taate guututti dogoggora. Jarri isaan humaa takkallee namaan godhan wanni isaan godhuudhaan beekaman maallaqa namaa nyaachuudha. Maallaqa namarraa fudhatanii achi booda akkaawuntii ta'ee takkaa'uu gartee bilbila bulaa godhanii si duraa fagaachuudha. Na dhagaa jirtaniimi. Saniifuu bikka san deeyxanii akka hin nyaadhamneef websaayitii Kanadaa qofarra dhuftanii amma fakkeenyaaf websaayitii Kanadaa kana hogguu dhuftu dursoo websaayitiin isaanii akka gartee armaan gadii kana fakkaata laal. Akka gartee asirratti agartanitti Express Entry hajuu kana Programniin ammaan tana irraa haasawaa jiru programa isaan gartee asirra kaayan kana. Programa kanarra hogguu dhuftee gabaabinatti ati gartee nama baqataa takkaa'u refugee odoo hin taane nama gartee immigrantiidha jechuudha. Nama biyya jijjiirachuu barbaadu sadarkaa atitti jirtuun keessaafuu ispoonsara kan mootummaan Kanadaa takkaa'u immoo uummanni Kanadaa keessa jiru Express Entry kana mootummaa Kanadaatu sii qopheessa. San keessaa ati ogummaa hojiidhaa qabaannaan professionaala ta'anaan akkasuma san waan biraatillee gartee nama hojjechuu danda'u waan akka healthcare keessa ammaas maali maqaan healthcare keessa ammaas gareelee gartee warreen adda addaa kan hojjetaniitu jira. Kana keessaa yoo ati gartee nama akka gaariitti gartee hordoftee dalaguu fi dandeessu taate mootummaan Kanadaadhaa carraa kana itti fayyadamtee karaa Kanadaadhaa akka ati dhuftu si gargaaran. Okay? Kana gaa hoggaa gaggeeffatu piroosesni kuni guututti bilaashii miti. Kana gartee qacollo beekaa. Wanni kafalan xixiqqoon takka ni jirti. Waan gurguddoollee odoon taane wanni gartee piroosesaa wanni ati godhuu qabdu kafaluu qabdu ni jiran. Okay? Piroosesa san eega kafaltee booda keeziin ta'e gartee takkaa'u faayilli kee akkaataa gartee piroosesa sii seenuu saasan sii himuu danda'an. Kana keessa footooleen ta'e paasaboora qabaattus akkasuma san
bikki gartee hojiidhaa ragaa hojiidhaa wanni kana kuni hedduu barbaachisaadha. Tanaaf isin barbaachisa. Okay? Warreen kan amma processni kuni kan gartee amman tan isin himu kuni maqaan isaatu DI 2026 Express Entry jaaniini maqaan kuni programma haare guyyaa khaleedhaati eegalan. Okay? Amma dura gartee kan Express Entry jaaniini level biraati ture san amata dabrelle isinii himaatiin ture kun ammoo programma haare ammaan tana eegalan akkuma gartee asirra gartanitti warreen doktorate warreen professionaalota gartee hojjechaa jiran health care warra keessa warra hojjechaa jiru akkasuma saniin warra muuxannoo arkaa warra gartee waa tolchuu beeku waa jaaruu beeku takka gartee mana rifeensaa dalaguu danda'u keeka godhuu danda'u restaurantii keessa dalaguu waan akkasii jechuudha. Kana keessa yoo garteeti treatment takka immoo waa walitti idaatee waliin jaaruu mukaanis haa taatu sibiilaanis haa taatu muuxannoo akkasiisan yoo qabaatte that's called tradesman jaaniin takka gaasa kurrentii waan akkana gartee nama tolchuu danda'u yoo taate jechuudha. Gara kaaniin warra barnootaati nama barsiisuu yoo dandeesse. High school taatu kolleejjii ta'uu waanuma fedhe gartee yoo kan nama barsiisuu dandeessu taate as keessatti dhiyaattee hojjechuu ni dandeessa. Gara kaaniin yoo xayyaararallee hojjechuu dandeessu taate muuxannoo akkasii yoo qabaatte takka ammoo waan biraa gartee professionaalii tahee injineringii ta'us maatimaatiksii ta'us saayinsii ta'us kanaas gartee akka malee barbaadan. Inumaatu ati nama gartee muuxannoo wahii qabu high skilled jaaniin warra akkasii san taanaan isaan daddafanii biyya Kanadaa si fiduudhaaf qophii hunda xumurataniiti jiran. Siituu gartee waan hafe godhachuu qabaa jechuudha. Na dhagayaa jirtanii? Warreen ammaan tana dhufaa jirtaniif yoo na dhagayaa jiraatan taate mallattoo naa godhaa. Wannin irraa haasawaa jiru processa Kanadaadhaa kan guyyaa khaleedhaa eegalan DI 2026 Express Entry jaaniini ammaasis yoo gartee caregiverii godhuu dandeesse wanni reefun tana dubbachaa jiru health care keessaa yoo caregiverii gartee godhuu dandeesse jechuun warreen gartee xiqqoo dulloota tahuu takkaa gartee nama dadhabii qabu tahuu nama gargaaruudhaan gartee takka nama bira galtee achitti gartee nama teekker godhuu yoo dandeesse taate carraan kuni siif banaadha jechuudha. Akkasuma sanitti gartee yoo afaan Frenchiitillee haasa'uu dandeesse taate afaan Frenchiitis warra haasa'uu beeku fiduutti jiranii isiniin jechuu barbaadeeti. Warreen biraatis gartee hedduudhaatu jira akkuma gartee warra muuxannoo qabu skilled jaaniin gartee keessa inumaatu gartee warreen biyya tana dhufanii akka duritti gaa yeroo tana waa dhugee bishaanillee dhugee gartee sagaleetii wanta godhuu hin danda'u. Suutumaan haasawaa. Warreen gartee warreen biyya Kanadaa keessatti asittillee Kanadaattillee galtanii waraana Kanadaatillee ta'uu barbaadan yoo jiraatan carraa akkasiisan isinii kennuu barbaadan. Okay? Carraa sanillee if keessaa qaban jechuudha. Beekaa. Tana gartee qaceellotti dhageeffadhaa walii daddabarsaa hin nyaadhaminaa warreen gartee karaa websaayitii adda addaatiin Kanadaa isin geessin akkas isin goon maal isinii goona ja'anii isin soban hedduudhaatu jira. Okay? An akkasanitti akka nyaadhamtan hin barbaadu. Wanni gartee yoo gaaffii qabaatan taate odoo websaayitiilee gargaraan kor odoo ammaasis telegiraama gargaraa keessan seenne watsaappii adda addaa kan hin beekne keessa seentanii waan isin gaafatan odoo hin kafalle maaliifin akkana isiniin jaaseetan namaatutu akkanatti nyaadhamee jira. Warreen akkana nyaadhaman kuni ani gartee asirratti viidiyoon ani dalagee waa maxxansee kanaan odoon tahin karaa biraatiin
karaa namni itti himeen information adda addaa gartee Kanadaa deemna takkaa'u gartee Ameerikaa deemna waan akkasii viizaa harkan nafaa ja'anii warra nyaadhameen tu naa hime. Isinii galtee so warra gartee biyya keessatti illee akkasitti faa nyaadhamu jiruutu jira. Biyya teenya keessatti warra gartee qarshii Itoophiyaadhaa 300 ol nyaadhame faatu jira. Kaniin gama duubaatiin naqunnamanii waan kanarratti gartee akkaan itti yaada itti kennuuf saniifuu isin gartee akkasanitti akka nyaadhamneefin asirra dhufee isinii hima. Ani waniin asirraa harkadhu takkaleen hin jirtu ni beeytan waniin isinii himuuf hin nyaadhamina. Wanni isin godhuu dandeessan websaayitii canada.ca like maqaa kan ni gartanii miti. Maqaa kana ni gartan asirratti Canada hayyuu kana gartee kanuma barreessitan .ca itti daatan akkasitti websaayitii Canadian Immigration isin geessa. Hogguu achi isin geesse xuyxanii waan immigration takkaa'u gartee immigiraantii hajuutu jira. Achi xuyxanii viidiyoolee kana akkataatti waa godhatan viidiyoo hedduun godhee jira. Viidiyoolee san peejii kiyya keessa deemtanii keessaafuu bika gartee processa hajuu xuyxanii keessa viidiyoolee san laaluu ni dandeessanii. Dubagaa carraa gartee ammaan tana warri kun bana kana daddaftanii itti fayyadamuu qabdan. Inumaatu Kanadaa fi Awustiraaliyaa qofa yeroo ammaan tanaatti nuti baqattoota ni barbaanna jedhanii ifatti gartee akkanatti kunoo sistema tolchanii processa lafa kaayanii ibsa itti godhanii gartee dubbachaa jiran. Kanarratti guyyaa kaleedhaa Prime Minister Kanadaatti illee haasawaati ture. Akkasuma sanitti namtittiin itti gaafatamtu waa'ee immigration Kanadaa taate illee haasoo godhaati turte. Isa booda jechuu. Kana wanni godhaniif maaliif hawaasni isaanii akka malee akka nama barbaadaniif. Kana keessa warreen hedduu gartee warreen qophaa'anii ta'anii eeggachaa jiran irra hedduun isaanii itti fayyadaman. Okay? Eegaan akkana jee booda gaaffiilee takka takka ta'e isin kaaftaniitu jira. Okay? Gaaffiilee sanirraan irra deebi'ee isinii hima. Gaaffii fakkeenyaaf namni Itoophiyaa jiru waan kana guuttachuu ni danda'a. Gaaffii jettu ni danda'a. Namni biyya Arabaa jiru waan kana guuttachuu ni danda'a yoo jettan guuttachuu ni danda'a. Wanni si barbaachisu biyya Arabaa yoo jiraatte waraqaa heeraa qabaachuu qabda. Takka paasapoora kee qabaachuu qabda. Takka ammoo waraqaa heeraa tam biyya san keessatti jirtu qabaachuu qabda. Okay? Yoo bikka san dabarte wanni si barbaachisu tan biraa waraqaa gartee muuxannoodha. Waraqaa waan akkana beekaa namni hedduun waraqaa gartee muuxannoodhaan waan akkana hojjechuu hin danda'a. Waan akkasii hojjechuu hin danda'a tajaan tana namni hedduun ani godha isin hin jiru. Garuu immoo namni hedduun waraqaa gartee waan akkasii biyyarraa faa baafachuu ni danda'an. Akkasii baafatanii akkana baafatanii san hojiitii yaamete. Garuu namni baafachuu ni danda'a. Isin ammoo wanni godhuu dandeessan waan waraqaa itti baafatan san xiqqollee taatu beekuu qabdan. Okay? Fakkeenyaaf yooniin gartee ani makiinaa tolchuun beeka jee sartifikeeta makiinaa tolchuudha yooniin baafadhe. Akkaataa xiqqoo gartee makiinaa itti tolchan waa xiqqollee taatu beekuun narra jira. Yoo gaaffiillee na gaafatan jechuudha. Isinii galtee? Okay? Yoommoo Kanadaa dhuftu ta'a eega Kanadaa dhufte booda hojii san qofa hojjechuu qabdaa jechuudha miti beeka. Eega Kanadaa dhufte booda waan feete hojjetta. Dubbiin karaa kanaan Kanadaa dhaquudha. Isinii galtee wani jechaa jiru. Yoo isinii galte natti hima mee warri mana keessa jirtan. Waniin amma isinii jechaa jiru kuni yoo ifa isinii ta'e naa hima. Okay? Barreessaatiin naa hima. Garuu harka keessaniin taaptaap godhuu hin dhiisina. Share godhaa, commentii maali, copy linkis godhaa. Akkana ilaala. Amma dhagaa jirtanii tole. Warri gartee Kanadaadhaa kuni akkana tartiiba kana guuhaayan tartiiba kana keessaa hafeete filadhuuti koottuu jechaa jiran. Okay? Tartiiba gartee kana tarreessan kana keessaa filadhuuti karaa Kanadaatti koottuu galii. Okay? Akkasi wanni isaan jechaa jiran. Okay? Fakkeenyaaf yoo gartee muuxannoo doktora yoo taate
ati biyya biraatti doktora taatee yoo Kanadaa dhufte akkanumatti karaa doktorummaatiin baatee hojiitti hin galtu. Okay? Dura dursoo shaakallii takka muuxannoo gartee treeningii wayii fudhachuu qabda. Treeningii san eega fudhatte booda karaa doktorummaadhaa san achi deemtee dalagde jechuudha. Warreen injineeringii baratanis injineeringii atitti baratte. Amma isaan injineeringii yoguu jaan guutumatti injineeringii irraa haasawaa jiran. Injineeringiin gaa waan adda addaa gartee if keessaa qabdi ni beeytanii. Waan if keessaa qabdu kana akkaataa barnoota keetitti rarra. Yoo dhugaan injineeringii ka barattu taate sartifikeeta taatu digirii injineeringii san qabaannaan ati karaa Kanadaa dhaquudhaaf inumaatu siif laafaadha. Okay? Dubagaa warreen gartee tireedismaan jaan kana keessa nama hedduutu jira. Fakkeenyaaf yoo nama kurrentii tolchuu beeku taate, kurrentii makiinaatis haa ta'u, kurrentii manaatis haa ta'u, akkasumas nama gartee sagaraa tolchuu beeku yoo taate, nama gartee ammaas makiinaa tolchuu beeku yoo taate, takka ammoo gartee nama harkaan keekaas haa ta'u, waanuma adda addaa gartee mana rifeensaatillee haa ta'u, waan kana nama mana jaaruu beekullee tahee takka nama sibiila wali bayyaduu ni beeytanii waanuma kanaa kana gartee saniin tireedismaan jaaniin na warreen gartee harkaan dalagu jechuudha. Warreen kana hunda gartee godhuu dandeessan kana keessa godhuu dandeenyaan sartifikeeta gartee waan akkasiisan barreeffatanii takkaa'uu gartee baafatanii saniin waa xiqqoo gartee muuxannoo maaliif baatii takkaa maaliif hin taane bikka gartee itti nama barsiisan dheeyxanii baratanii sartifikeeta gartee waan sanii ogguu fudhatan at least beezikillee ni beeytan jechuudha. Beezikii hujii sanii ni beeytan. Waan gartee yoo jarriis hin gaafate waan akkam hojjetta waan akkasiitiin hojjedha akkanaan godha jettee deebii lamaaf akkana deebisnaafin isaaniif gahaadha. Okay? Achi booda isaan piroosesni kun gartee hogguu si eegalame booda hordofattee weebsaayituma kanarratti jala deemtee hordofatta istaatasii dharra kaayan istaatasiin kee bika kanaa gee jira bika akkasii gee jira jaaniiti siif himan saniifuu eega san jala hordofatte booda yeroo gabaabduu keessatti karaa viizaa si dabarsan eegagaa interview si godhan booda karaa viizaadhaa eega si dabarsan viizaa siif kannan ati karaa Kanadaadhaa tikeeta kee bitattee dhufta namni cinaan tikeeta bitatee dhufa namni cinaan ammoo mootummaatu tikeeta irraa hafala. Fakkeenyaaf warreen gartee riisarchii godhu warra meedikaalaa warreen gartee waraana seenuu barbaadu akkasuma sanitti warreen takka professionaalii mas warra gartee yuunivarsiitii keessa fa'aa barsiisuu barbaadu mootummaatu irraa hafaluus ni dandeessi mootummaan. Yoo gartee dhugumatti ati professionaalii taate ifirraa hafaluu hin dandeenye mootummaan sirraa hafalti. Kana gartee akkasitti quba qabaadhaa. Akkasiin isiniin jaa warreen biraatis gartee kana keessaa dhugumatti gartee guddoon isiidhaa warri gartee dhugaadhaan irratti hirmaatanii godhachuu barbaadan guuttachuu barbaadan tartiibni isaa hedduu sablaadha. Okay? Isinitti jabaa ta'uu qabu. Bikki irra guutuu dandeessan yoo gartee kompiitara ta'e irra gaariidha. Namni hedduun bilbila faarratti gartee godhuudhaaf ni tattaafata. Garuu immoo bilbila irratti mijaawaa ta'uu ni dhaba. Okay? Yoo bilbila irratti gartee isiniin mijoone taate kompiitara barbaadaa takkaa gartee kompiitara hin qabaannes kaafteeriyaa bikka gartee mana bunaa kan takkaa'uu internet shaappii wayii gartee dheeyxanii achitti godhachuu ni dandeessan. Maaliif bikki gartee waan kana guugootu akkaawuntii banachuu sirra jira. Akkaawuntii ati banattu kuni weebsaayituma Canada.ca kana gubbaarratti banatta. Achirratti hogguu banattee akkaawuntii tana iimeelii isaatii fi paaswoordii kana irraanfachuun siran jiru. Bikka takkatti gartee barreeffattee jabeeffattee kaayyachuu qabda. Maaliif iimeelii sanii fi akkasumas paaswoordii saniini akkaawuntii sanatti deddeebitee banattee faayilli kee bikki jiruu fi istaatasa takkaa immoo piroosesa kana jala deemtee hordofachuu dandeessa. Okay? Akkaan amma jee isin himaa jiru kun ifaadha na fakkaata.
waraanni maal barbaadanii gaaffii bareedduudha. Okay. Waraanni wanni isaan barbaadan dura dursoo warra gartee waraana ta'u. Okay. Waraanni gaa waraana keessa warra hedduudhaatu jira. Warra gartee ati yoo waraana gartee waraana gaa amma biyya tana keessatti isinii hima. Armii jaaniin waraana jechuudha. Waraana miilaati. Okay. San yoo armii ta'uu barbaadde. Yoommoo neevii taate waraana gartee baharaa jechuudha. Yoommoo ati maasis waraana eerfoorsii ta'uu barbaadde. Kana hunda gartee siitu murteessaa ammaasis fatanaa gartee sii kannaniitu jira. Teestii sii kannaniitu jira. Teestii ati fudhattuutu murteessaadha. Okay? Teestiin tunigaa amma fakkeenyaaf waraanni gartee namayyuu seenee tireeningii baatii 6 tana fudhachuu qaba. Eega san fudhatte booda teestii sii kannanii takkaa'u fatana sii kannan fatanaa san fatanamtee bika gartee dandeetii teetii si geessan. Waraana keessa maasis warreen gartee teknishaanaa jira, warra makiinaa tolchuutu jira, warra kurreentii tolchuutu jira, warreen sistema tolchuutu jira, basaastotaatu jira, warra poolisaatu jira. Waraanni isaanii waan hundeef keessaa qaba. Waraanni gartee biyyootan dhihaa kun. Okay? Waraanan qawwee qabatteetuma deemuu qofaa miti. Warri qawweedhaatis kophaadha. Garuu immoo waraana keessa hujiilee adda addaatu jira. Okay? Leenjii ati itti fudhattuutu kopha akkasuma jira jechuudha. Saniifuu hogguu waraana jaan waraana keessa maasis gartee warreen oofisa keessa hojjetanis ni jiran, warreen nyaata godhanis ni jiran, warreen bikka gartee huccuu takkaa'u yuunifoormii itti namaa hiran ni jiran. Kun hundinuu gartee hujii adda addaa qaba waraana keessa. Eerfoorsiinis akkasuma. Warreen neeviitis akkasuma. Okay? Waraanni isaanii akkasumatti gartee sadarkaa adda addaatti hujiilee garagaraa qaba jechuudha. Warreen gartee saniifuu gartee akka biyya teenyaafaatti waraana yoo taate namayyuu deemeetuma gartee lolarratti hirmaatee qawwee dha'uudhaa miti. Or takka nama ajjeesuu takka ifis du'uu sanii miti dubbiin. Kan waraanni biyya tanaa waan adda addaaf keessaa qaba. Hujiilee hedduu qaban. Okay? So warra gartee waraana tahee amata 20 dalageetu jira odoo takka lolan seenin. Warra amata odoo gartee amata 10 hojjetanii odoo takka waraana seenin achiin waraanummaa keessaa takka ritaayir ta'anii bahanis ni jiran hedduudhaatu jira. San gartee akkasitti irraa quba qabaadhaadhaan isiniin jaa. Okay. Itti jabaadha harka keessaniin taap godhuu fi sheer godhuu akkasumatti koppii linkii godhuu keessaniif itti jabaadhaadha. Itti aansuudhaan yoo gaaffii biraa yoo qabaatan as keessatti isiniif hin deebisa kanarratti warreen dhugatti gartee asirratti gaaffii gaafachuu sodaatanii fi kana yoo jiraatanis gama duubaatiin gaaffii teessan akka ifa taatutti barreessaatii natti ergaa ogguun harkee deebii isiniif hin godha rakkoo takka illee nuu hin jirtu. Okay. Samira websaayitiin canada.ca jaa. Viidiyoon guyyaa kana maxxanse san gubbaarra laali karaa dhumaarra jira. Achirratti ni agarta canada.ca kajoo. Ani biyyuma lafaa tana keessaan jiraadha ammaaf. Australiyaanis dhugaa Australiyaanis piroosesa gaggeessaati jirti. Piroosesa hedduu gaggeessaa jirti Australiyaan. Okay, gaaffii bareedduu kaase caala gaaffii teetiif dhugaa baqattoonni noo piroosesa waan kanarratti hirmaachuu ni danda'a jee ni danda'an. Baqataa taate immoo waraqaa qabaachuu qabda beeki waraqaa gartee bikka waraqaa jireenyaa bikka keessa jirtu sanitti. Isteeta takka biyya keessa jirtu sanitti waraqaa hayyamaa qabaachuu qabda. Takka waraqaa refuujiitillee haa taatu immoo waan gartee ati abalu siin jettee si mirkaneessitu taheera guutte qabaachuutu sirra jira. Akkasitti gartee saniin piroosesa kana eegalachuu dandeessa jechuudha. Okay?
online apply godhuu ni danda'ama. Narsiinis ni danda'ama. Qaceellotti narsiin maa professionaala qaceelloo barbaadan. Narsii ni barbaadan warra narsii qofallee miti hospitaala keessa warra hojjetu hedduu barbaadan. Makiinaa automotive warra tolchumo warra tolchuu ni barbaadan. Inumaa warra faaktarii keessa tolchuu ni barbaadan, warra makiinaa cabxee tolchuus ni barbaadan, hundumaa ni barbaadan. Warreen Yurooppii jirtan Yurooppii raayis godhachuu ni dandeessan. Isaan gartee ati heeruma qabaannaan heeraan jiraannaan wanni takkaillee nu kasi dhorku takkaillee nu hin jiru. Kuni beekaa carraadha gartee carraa banan kuni nama barbaannaa namni nuti barbaannu warreen gartee muuxannoo akkanaa kan of keessaa qabu. Jarreen kuni dhufanii karaa Kanadaadhaa galuu akka galan barbaannaa jechaa jiran. Wanni isaan jechaa jiran kuni guutuutti ifa. Nam tokkolleewu dogoggorsiisuu sobuu kana keessaan qabu. Laal kana keessa waan takka ammaa hubadhaa obboleeyyan keenya jarjaraa tokko ni qabna. Warreen gartee isin waan takka irraa akkam faayidoo inni barbaadan hedduudha qabna. Warreen uumarraa'u waa hundaa gartee waan badduutti facaasee nama duraa balleessuu barbaadu hedduudhaatu jira. Warra akkasiisan yaada akkasiisan hin dhageeffatina. Carraa keessan itti fayyadamtanii laallachuun isinirra jirti. Hogguu kudhan faa karaa adda addaa itti tattaafadhuuti kurnan san keessaa tokko siifta tokkichuma san barbaaddaate kasi baasu waan biraatii miti. Namni hedduun informationas namaan himu yoo jiraates nama dhorka nama dhoysa akkasuma san ammaas hogguu information harkanis wanni kanaa kun bar namaan ta'u ofirraa dhiisi maarree jaaniiti nama dhorku barbaadan. Wanni kasiisan dhugumatti gartee abbichuma saniitu rakkoo qaba malee rakkoon isinii miti. Isin ammoo nama akkasiisan hin dhageeyna. Namni ifii isaatiif rakkoo qabu namni biraas akka gartee waliin rakkatu barbaada. Kuni gartee waanuma jiru. Waan ifarra jiru takka gartee waan sobaatii miti. Saniifuu isin gartee akkasitti waan namni isiniin jiru hin dhageeffatina hedduu. Keessaafuu gartee nama qalbii teessan isin cabsuu barbaadu akka isin waan takkallee gartee ittiin tattaafanne isin godhuu barbaadu warra akkasiisan firraa gartee hin hordofina. Warri gartee heelzikeerii jechaa jirtan dhuga heelzikeeriin ni jira inumaatu gartee doktorarraa eegalanii warreen gartee sanbirallee dabranii heelzikeerii jechaa jiran laal asirratti ni gartaniimi. Healthcare and social service professionals. Healthcare laal. Doktora immoo gubbaa kanarra kaa'anii jiran. Asitti immoo healthcare jechaa jiran. Healthcare keessa warreen narsiidhaan ni jiran. Nursing assistantiin ni jirti. Warreen gartee waanuma gara narsiidhaati fi hospitaala hojii walitti qabatee hojjetu ni jiran. Warreen keerteekaraa ni jiran. Waanuma hundaa'u gartee if keessaa qaban jechuudha. Kana hundaa'u ni barbaadan. Nama hanga kana barbaadna jaanii wanni isaan dubbatan takkaillee nu hin jirtu. Wanni irraa arkee wanni irraa dubbise akka gartee nama hedduu barbaadan akka gartee wanni kuni banaa ta'e ifatti gartee labsuu isaaniiti. Kana keessa maasis yeroo hanqa kanaatiif hanqa kana qofa banaadha jechaa hin jiran. Wanni kuni banaadha. Itti fayyadamuu qaban namni gartee apply godhuu qabanii jaaniiti dubbachaa jiran. So saniifuu yeroon isaa kuni waan gartee ammaan tana banamee jiruuf jecha itti fayyadamuudha qabdanii isiniin jechuu jira. Biyya maali jettee barruutee tanaa? Biyya imbaasii Kanadaadhaa hin jirre apply godhuu ni danda'ama jettee galatoomii gaaffii bareedduudha kaaftee ni danda'ama.
interview gartee isaan kuni yoo imbaasiin hin jiraanne consulate waan jaaniinitu jira. Oofisa gartee xiqqaa tokkootu jira. Oofisa gartee isaan akka imbaasiitti itti fayyadamaniitu jira. Oofisa sanitti interview si godhan. Amma biyyootan Arabaa kana keessa biyya hedduudhaatu jira. Kaan konsulariinis jiru akkasumas imbaasiinis jiru. Biyya takka takka keessa imbaasiin hin jirtu garuu immoo konsularaa jira. Biyya takka takka keessatti imbaasiileen biyya adda addaa akka walitti dhiyaattuuni waliin hojjetan. Biyya takka takka keessatti amma fakkeenyaaf imbaasiin Kanadaadhaa imbaasii Ameerikaatti itti fayyadamtee achi dheeyxee akkaati hojjettu akkaati dheeyxee waan godhuun sirra jiru gaggeessitu si gaafatan. Takka imbaasii warra Norway takka imbaasii warra Sweden akkasitti gartee waan hojjetaniif jecha bikki hin dhabamu. Yoo garteeti piroosesni kuni siif tole jechuu. Akkamiin itti fayyadamna gaafii gaarii kaafte. Fayyisaa Waaqee what can I repeat? Gaafii ask me specifically what you want me to repeat or which part. Dr. Abubakar, I'm a medical doctor, jette. Okay, if you are a medical doctor, it's very simple. All you have to do is go to canada.ca. After that, scroll down to immigrant button or the immigrant outlet, and then click the immigrant, and then that will take you to where to apply. And not only that, it will show you express entry program on top of it. Like it will look like something like let's see, something like this. Okay, you will see something like this, express entry, and then once you go down, it will tell you specifically what you need to do, right? If you look right here, it says how to express entry process work, right? And then you create, first it will ask you to create profile. Second, you will have to continue with the process, right? And then follow all the instructions. Third, you go through, if you are invited to apply, which if they send you a link in an email, then you will proceed to applying, okay? And do the application process. Fourth, you go through the application process and make a decision. That is how the process works. It's very simple. Dila sangarte ulfata damiti wanni heddu sablada. Okay? No, that's not only for professional. That's for everyone. All the listed sectors or professional jobs that they, or not professional, but all the listed jobs that they were looking for. Okay. Yeah, if I say professional, it's not. They are looking for professionals. Also, they are looking for blue collar jobs. Not only professionals, but including regular jobs, including healthcare professionals. Well, not professionals, but healthcare. They're looking for different jobs to fill. So you just have to choose what applies to you. They are also asking for professionals, but those professionals are clearly stated what type of profession they are looking for. Okay. And then they're looking for, let's say they're looking for tradesmen. All right. If you are expert in or have training in some sort of job setting, right, you can apply. If you have some sort of certificate, you can apply. So it's a varied. It's not just one professional or two. They have plenty of options to choose from.
It just depends what you qualify for. Okay. Sponsora khami mamme. Sponsora kham banta. Namni bakka bu'ee namaa guutu Kanadaa keessatti ni danda'a. Kana qofaa miti kan namni bakka bu'ee namaa guutu kana malees kan biraa hedduudhaatu jira. Okay. Kan namni sponsora namaa godhu ni jira. Kan community sponsora namaa gootu ni jira. Kan maasis akka gartee group 5 dha kanin amma dura isinii hime sanis ni jira Kanadaa. Kanadaa sponsora hedduudhaatu jira. Kanadaan lakkoofsa ummataa takkaa gartee hojjettoota irraa xiqqaachaa jira. Akkasumas san ummata isaanii hedduudhaatu gargaarsa barbaada. Kana hunda gartee bikaan gahuu barbaadan. Okay? Refugee community sponsor, yes, san Canada ni jira. Okay? Hojjechaati jiran. Kan Canada refugee gartee community sponsoring kuni hedduu sablaadha beeka. Nama 3 nama 4 waan akkasii barbaada. Nuti community da jettee gartee if galmeessitee waraqaa baaftee akkasitti sponsora namaa goota. Namni keenya irra hedduun gartee waan irratti hin hirmaanneefitu na dhibe malee hedduu salphaadha wanni kun. Amma asis yoo masgiida gartee qabaattee nuti community da jechuu ni dandeessa. Warri masgiida akkasii bika gartee takka masgiida ta'uu takka immoo warreen maali maqaan waldaa yoo teessanuma community center yoo teessanuma jirreen kun hundinuu gartee nuti community da jee sponsora namaa godhuu ni danda'a. Amerikaan hin dhaabbanne garuu hojjechaan jiran. Okay? Takka ammoo wanni gartee ajajni haareenii bahin jiru karaa mana seeraatiin. Saniifuu gartee yeroo ammaan tanaa eegaati jira. Waan manni seeraa jiru labsii haaree ogguu isaan baasan irraa dhageenye akkasitti isiniif himna. Garuu immoo sponsoroonni gartee kanumaan Ameerikaatu ka faamiliidhaa hojjetamaatu jira. Okay? Ka faamiliidhaa. Kan group 5 fi kana malee kan faamiliidhaa ammallee nageewmaanii hojjetamaa jira. Akkasitti quba qabaadhaa. Akkasii gaabbalayyan keenya qaceellotti irraa isiniif seetiin jira. Waan biraa gartee warreen gaaffii tan asirratti isinii deebisuu danda'u gartee gama duubaatiin dhuftanii nan gaafatina. Yoommoo waan kanarratti gaaffii addaa qofa qabaattan gama duubaatiin na gaafachuu ni dandeessan. Takka yoo asitti gartee namarratti gartee gaafachuu sodaattaniif kana yoo taate gama duubaatiin na barreessuu ni dandeessanii. Achiin carraadhaan gartee akkasitti isiniif hin deebisa laalee jechuudha. Garuu immoo yoo dhugumatti gartee sponsora kana itti fayyadamuudhaaf hin deemne taate wanti gaaffii na gaafattuuf illeen hin jirtu. San akkasitti isinilleen hubadhaa. Okay? Garuu immoo carraa akkanaa kana carraa itti fayyadaman namni gartee namni biyya teenya keessa jiru takka biyyoottan baqaa keessa jiruu fi bakka biraallee jiru waan akkanaa kana itti fayyadamuu danda'a. Obboleeyyan keenya kan biyya Yurooppii keessa jiranilleen itti fayyadamuu ni danda'an. Keessaafuu namni barnootaanis gartee akkasumas muuxannoo gara adda addaatis warri qabu carraa akka ammaan tanaa kana itti fayyadamee akka gartee Kanadaa keessa. Ammas wanni kun gaaroominni waan kanaa green card wajji dhufa processni isaa. Okay? Yoo gartee karaa Kanadaadhaa hadhuftu taate akka nama gartee Kanadaa keessa ilaa hanga feete jiraachuu dandeessutti green card sii kannanii eega tara takka green card sii kannan booda takka isaan permanent residency jaaniini permanent residency eega sii kannan booda amata 2 taatu 3 taatu chi booda karaa citizenship itti si jiru ni danda'anii akkasitti hubaddaadhaan isiniin jaa. Obboleeyyan keenya tana fakkaatee dubbiin tan gartee oduudhaa reefuun tanarraa haasoinne oduu biyyaatii fi tan Yurooppii akkasumas Ameerikaallee waan Suudi Arabiyaa fi Itoophiyaa jidduu jirtuu fi waan biraatis irraa isinii himeetiin ture reefuun tana yeroon laayivii ture. Akkasitti gaa amma sa'a soomanaa tana yeroo babbareedduu gartee barbaannee yeroo isinii mijjooytu
dhugatti maaliif yeroo cinaama fakkeenyaaf biyya teenyaa fi bikka biraatis namni hedduun sa'a tana sa'a taraawiya faa salaataa takka gartee soomana faa fureeti nyaata tirfii nyaata hedduu nyaatee ciciisu jira garaan irra guddatee namni cinaan akkasii. Namni cinaan ammoo bishaanii fi sharaba adda addaa gartee hedduu dhugeetii dadhabee taa'u jira. Saniifuu yeroo dhufnu gartee adda baafachuutu nurra jira. Akka gartee hogguu dhufnee wanni isinii himuu barbaannu oduu taatus waan immigireeshinaa ta'us akka gartee harkattanii itti fayyadamtan. Informationa guddoon wanni gartee isin qacellotti qubachuu qacellotti gartee barbaadan isin barbaachisu information. Namni biraa waan kana amma dhagee isiniin himu. Dhugaan isiniin jaabee haa. Namni biraa ammaan waan kana khaleedhaan harkee khalee dhufuudhaaf naan mijoone garuu arraan tana gartee isinittiin himaa jira. Information guddoon biyya guddoo tana keessa wanni waa hunda gartee olii gad oofu information. Information yeroo harkattee daddaftee itti fayyadamuudha. Okay? Diivin obsa diivin hin hafne garuu irraa ibsan baafne madura DV 2027 irraa wanni dubbatan takka leenu hin jirtu. Okay? Yeroo takka diivin 2027 akkana processa eegaluuf deemtifaa jaanii dubbachaati turanii wanni san garuu immoo dhugaarraa fagoo akka taate mirkaneessiniitu turre anillee irra deebi'ee isinii himeetiin ture yeroo sanitti. Amma gartee xiyyeeffannaa guddoon ta'a Kanadaa processa Kanadaa kana. Okay? Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhabuu sabaa akkam jirta? Dhiyaadhu. Nama 2026 behave okay. Nama 2026 behave isaan yoo si behe taate waraqaa si erganiiti jiran. Waraqaa gartee sadarkaa lamadaa jechuu. Ta sadarkaa lamadaa san irratti yoo waraqaan si geessee jiraatte taate waan guutuu qabduutu jira. Foormii san guuttee isaanitti deebisuu qabda. Okay? Achi booda gaa processni gartee yeroo barbaada yeroo san sadarkaa itti aantu gartee isaanumaatu si hubachiisa. Akkasitti quba qabaadhu. Warri Kanadaa jirtan gorachuu ni dandeessan. Warri Yurooppii keessa jirtan processa kana gorachuu ni dandeessanii jee isinii himeetiin jira. Ni dandeessan. Okay? Okay, shukulle saahiba keetiitu Kanadaa jira. Saahibni kee karaan isaan Kanadaa maali Ameerikaa jiran saahibni kee dhugatti processa si godhuun hedduu rakkisaadha. Garuu immoo karaa Kanadaati gartee nama Kanadaa irraa yoo qabaatu taate akka malee laafaadha Kanadaatti nama godhuu ni danda'anii. Karaa biraatiin warri gartee Ameerikaa jiru takka yoo shamarran taate maqaan kee footoo ta'e nagarree garuu yoo shamarran taate dhugatti jaarsa si barbaaduudha. Yookiin ammoo yoo dhiira taate jaartii si barbaaduudha. Ameerikaa keessa hedduudhaatu jira. Carraan akkasii. Karaa saniin gartee karaa Ameerikaadhaan namaa godhuun sablaadha. Ammaan tan akka amma keessa jirrutti garuu fuuldura jijjiiramuu ni danda'ama. Beeytanii akka amma keessa jirrutti akkasi. Kanadaa immoo karaa hedduutti namaa godhuu danda'an. Namni saahibni si godhuu danda'a, obboleeyyan kee si godhuu danda'a, processni maarreedhaa warreen gartee waldaa si godhuu danda'a, warri amantii masgiidaa si godhuu danda'a. Akkasumas saahiboonni lama sadii ilaan nama shanitti walitti dhufanii isaanis waldaa ta'anii takkaa'uu community ta'anii namaa godhuu danda'an. Kanadaa keessa akka adda addaatti jira processni. Akkasumas Austraaliyaas akkasuma fakkaata. Okay? Gammada ke Itoophiyaa ta'u kami? Itoophiyaan akkami silaa? Caala warri Kanadaa jiru
ispoonsarii Kanadaadhaa ji'a jaaf dhaabbatee jira ja'anii gartee dubbachaa jiran ni jette. Dhugaan sii himamoo waan isaan ja'an amanta tan adda baafadhu laal. Okay? Kunoo ispoonsarri kabiraatu ni jira jeetiin dubbachuu jiraami Kanadaa tana. Obboleessa kiyya. Ispoonsarri biraatu kunoo laal ni jira. Kuni kalee dhabee jechuutti hin jiru. Dubagaa warri Kanadaa jiru kunis warri gartee namni keenya kuni cinaan isaaniitti qolleeyziidha. Okay? Waan xixiqqoo takka namaa godhuu dhiisiiti informationa deemaa jiruu quban qaban. Dhugaan sii hima. Okay? Ispoonsara sii godhuu dhiisiiti. Waan deemaa jiru, ispoonsara deemaa jiru quban qaban. Namni kuni akkaataa namni itti jiraatu gartee yoo an waan ummata biyya tana keessa jiru irraa nan dubbachiisin. Ani dhugaadhaan sin hima. Abbaan fedhe haa aaru, abbaan fedhe akka fedhe haa ta'u, fedhe huccuu ta'e facaasii deemi san rakkootii yaameti. An ammoo waan jiru gartee dhugumaan si hima. Okay? So, ispoonsarri Kanadaa keessa ispoonsara hedduu jira jeetiin irra deddeebi'ee dubbachaa jira. Warri mana keessa jirtan kun na dhageessaniimi dhiiroo. Kanadaa keessa ispoonsara meeqaatu jira jee dubbachuutti hin jiru. Na dhageessanii jirtan. Okay? Saniifuu waa waliin sobnu dhugumaan isiniima ni jira Kanadaa. Odoo ispoonsarri biraa cufaa ta'e ispoonsara kana qofa jaanii maaliif baasan isaan kun? No, akkasii miti dubbiin. Ammaas beekaa laal wanni takka gartee ta qaceellotti ifatti gartee arkuu qabdan laal warreen gartee wanni isaan asirratti tartee kaan laal daatii tan hunda laaltanii miti. Warreen kun hundinuu warra isaan akka Kanadaa dhufan barbaadani laal jarreen kun hundinuu jechuu medical doctor irraa eegali inumaatu deebitee gartee nama afaan French haasa'uu danda'u. Nama gartee hujii ogummaa harkaa qabu. Nama health care keessa dalaguu danda'u. Isini galtee? Nama barsiisuu danda'u. Nama gartee scientistii ta'e, takkaa'u injiinara ta'e, mathematicsii barsiisuu danda'u. Warreen gartee professional for transport, transport occupations. So, professionalota kana warreen xiyyaararra hojjechuu danda'u ja'anii hogguu kana lafa kaa'an. Kanaaf gartee isaaniitu dubbachaa jira. Ispoonsarriin jiru hogguu namni siin jiru akkamittuu amanta laal. Ispoonsarri jiraannaanu karaa saniin namni dhufu jiru gahaa ta'uu dhabaa fi karaa kanaan gartee nama fiduu barbaadan. Isinii galtee wanni jechuu jiru. Ispoonsarri banaa odoo jiruuti karaa saniin namni hedduu dhufutti hin jiru. Saniifuu mee carraa kanaanis yoo namni dhufuu danda'e jiraate jaaniitimma isaan karaa kanatti ilaalaa jiran jechuu. Okay? Abdurre, what's your question? I did not see your question. Barre, sirra deebii. Dhiiroo warri isin ijoolleen cinaan tuni ijoolleen gartee yeroo hunda faallaa yaaddu tuni eeysarraa dhuftan isin warra eeysaati silaa. Ijoolluma ajaa'ibaatiin mana kana keessa jira. Maaliif faallaa yaaddan? Ummata biraa qalbii cabsuudhaaf faallaa yaaddanii? Okay. Abdurre gaafii gaafatte reefuun tana barreessii gaafii ta'e nagarree. Okay, amma barreessi taa'ee. Okay, dhaabumeni siin dubbisaa. Abdurre eenyurraa haasoo jirta? Submit faayilii amata lama duraan godhee guyyattu eenyurraa haasoo jirta? Kanada moo Ameerikaa? Wanni kanaatu nama dhiba gartee asirratti gaafii kasii deebisuun nama dhiba. Maaliifi backgroundii na barbaachisaa eenyurraa akka haasoo jirtu processa akkam akka ta'e kan hundaa'u.
land administration keessas ni barbaadan. Adnan ni barbaadan. Yes. Land administration is professional job, okay? So ni barbaadan. Laal muuxannoo wanti qabdu jecha ammaasis yoo dandeesse certificate qabaatte yoo degree itti qabaatte inumaatu qacellotti gartee fudhatama qaba. Okay? Dami Alberta irraa dubbadhu. Oh, referendumii Albertaadha. Laal. Warri Albertaan tuni beeytanii Albertaan tuni gartee xiqqoo sheeyxaana. Okay? Sheeyxaan ogguun isinin joo Alberta Tigraay Texas warreen akkanaa kuni isteetota gartee sheeyxaanaati jechuun hoggaa gartee waan takka irratti federaala wajji lolan nuti bakka isin keessaa baaniiti kophaa isteeta taanaa ja'aniiti gartee federaala sodaachisuu jiran. Albertaan amma duraas gartee amata dheeraa duraas waan akkanaa tana gootee jirti. Gaafa saniis sababa gartee gavarnarticha isaaniitii fi warreen achi keessa hojjetu gara biraatti aangoo kannanii fi isaan kan ol kaasanii akkasitti mootummaan federaalaa gatteessee wajjin haasoytee rakkoo isaanii furmaatatti godhaniif booda gaaffii san dhiisan. Ammaan tanaas gartee haalaatuma sani jira. Inumaatu ammaan tana hin eegalle beeka. Isaan kuni amata dabre eegalan. Yeroo gartee pirezidantiin Ameerikaatii fi Kanadaan wallolaa turte san sababa wanta irratti teeriif irratti gaafa san wal eegalanii turan. Okay? Akkasuma sanitti namtichi ammaan tana Prime Minister Kanadaadhaa ta'e kuni akka inni filamu hin barbaadan warri Albertaadhaa. Okay? Namtichi kuni bikkiin irraa dhufe gartee irra hedduun keessan yoo beektan hin beeku. Namtichi kuni nama gartee Federal Baankii biyya Ingiliz yeroo dheertuudhaaf gaggeessaa ture. Akkasuma sanitti nama gartee Federal Baankii Kanadaa tanaas Bank of Canada gaggeessaa ture. Inumaatu gartee nama ummataaf yaadu odoon taane nama gartee corporationaaf yaadu takkaa'u gartee corporationa fayyadu malee ummataaf faayidaan qabu jaaniiti warreen Albertaa kuni poolisii isaa tana dura dhaabbatan. Okay? Sanii fi ammaan tana Albertaan akka malatti gartee karaa nuti dhuunfaa achi baana biyya taana jaanii wanta jechaa jiran. Inumaatu akka isaan jechaa jiranitti Ameerikaa wajjin kophatti gartee hariiroo nagayaa godhanneeti Ameerikaa wajjin daldala keenya kopha oofnee jechaa jiran. Warra federaalaaf irraa dhiifnee waa hedduudha gartee wanni isaan irraa haasawaa jiranii. So wanni kun yeroodhaaf politikuma malee qabataman lafarratti gartee wanni waan isaan barbaadan kana fuuldurachi tarkaanfachiisuuf hin jiru mootummaan federaalaatis. Amma gartee politishaanonni kun akka isaan fadhanitti haasawanii itti dhiifti boodarra immoo wanni kanaa hun gartee akka hin taane karaa paarlaamaatiinis ni dhoorkan kun gartee waan qacollotti hubatamuu qabu. Garuu immoo politikaadhaaf hedduu gaariidha gartee miidiyaanis irraa haasawaa namninis gartee cinaan tokko ni gammada cinaan tokko ni aara kun hundinuu gartee akkuma yerootti itti fayyadamanii fi malee yeruma hundaa'u gartee warreen Kanadaa keessanii baanujuu fi warri gartee Kanadaa keessaan baanujuu isaan lachuutu gama duubaatiin waliin ta'anii nyaata nyaatanii waliin ta'anii farshoo dhugan waliin ta'anii sijaaraa isaanii harkisan gama kaaniin ummata irraa quban qaban gartee rakkoon sani. So san akkasitti gartee quba qabaadhu akkasiin isinin jaa. Waan gartee ispoonsaraa irratti hoggoos deebine obboleeyyan keenya warreen xiqqoo gartee qalbii isin cabsuudhaaf kana asirratti odeessu kana hin dhageeffatina akkasuma sanitti inumaatu gartee yeroo takka wanni isaan godhaniif bikka gartee hamtuu isaan jiran takkaa'u gartee qalbiin isaanii tuni waan gaarii waan yaaduun bariniif jecha yeruma hundaa'u gartee sharrii hamtuu waan badduu namarra yaaduudhaaf kana waan sanirratti waan guddataniif jecha hogguu isin harkanis waan makkasiisan isinirra yaaduu barbaadan isinii gartee waan biyya keessa jirtan kana keessaa bahuu barbaadan jiruu teessan jijjiiruu barbaadan warreen akkanaa kuni akka isin jiruu teessan jijjiirtan hin barbaadan. Akkuma isaanii keessatti akkuma isaanitti durriyyee ta'anii ganda keessa akka deeman akkuma isaanitti gartee akka da'aasaan olii gad deeman akkasuma barbaadan akka ati deemtee jiruu tee tolfattee huccuu bareedduu uffattee jiruu bareedduu jiraattee warra keessaniif ifii teetillee jiruu jijjiirtuu hin barbaadan. Okay? Warra akkasii san hin dhageena waniin isiniin jiru.
gorsa kiyya guddaan waan akkasii san hin dhageenye. Warri akkasii san hedduudhaatu jira biyya teenya keessa. Okay. Inumaatu gartee biyyoottan Arabaa kana keessaas akkasumatti jiranii akka garruutti barruulee isaanii gartee hogguu isaan babarreessanii agartan koomentii keessatti gisee barreessanii agartan wanni isaan godhaniif isiniif yaadaniiti miti. Rakkoo mataa isaaniiti gartee akka isin akkuma isaanii akka taataniif. Tanaafuu waan isinii himu kana itti faayidaa dhugatti gartee dhugaarratti hundooytanii piroosesa kana godhachuudhaaf carraa kana itti fayyadamu yoo kan barbaadan taate kanarratti gartee yoo gaaffii qofa gaaffiin ani isinii deebisuu danda'u yoo jiraatte gaaffii na gaafachuu ni dandeessan. Tanaafin isiniin jaa ani gartee dalagaa dhabeetii miti as taa'ee kaniin akkanatti gartee wantarra tiktaakii dalagaa godhadhuuf ni beeytan tiktaakii warri chaanaala gartee Oromoodhaa namaan kafaltanii nama gartee wantan goot inumaa nama kafaluu dhiisiiti taaptaabii hin gootan sheeriu hin gootan koomentii ittiin gootan viidiyoo laaltanii bira dabartan isinii galtee isin warra akkasiiti ummata hadhaawaa maaliif ummanni biraa bar afaan isaanii qofa haasa'uudhaaf amma ummanni Amaaraa ummanni Tigreedhaa namni afaan isaanii qofa haasa'uudhaaf dhaabbatanii dhageeffatan afaan isaanii qofa haasa'uudhaaf waan feete haasa'e garuu immoo afaanuma Tigree haasa'u jiraannan dhaabbatanii dhageeffatan warri Tigreedhaa warri Amaaraas akkasi ni beeytanii chaanaalota Amaaraa kana dhaqaa laala afaanuma Amaaraati haasa'u jira waan fardii irraa haasa'uutiin jiran irra hedduun isaanii akka nama isinii mukanatti anama waan fardiitiin isinii mu jira waan gartee isin irraa fayyadamuu qabdan jee kanumaa gartee dhuftanii taaptaabiin gootan laayikiin gootan sheeriin gootan koomentiitiin gootan waan takkallee viidiyoo laaltanii bira dabartan amma viidiyoon ammaan tana kan piroosesa kana afaan Amaaraatii fi afaan Tigreetiin silaayin waraabe dhibbattiin isinii afaan Tigreetiin silaayin waraabe yoo xiqqaate laayikiin isaa qoftinuu 100 ta'a. Afaan Amaaraatiin silaayin waraabe laayikiin isaa qoftinuu 50 ta'a. Beeka akkanatti laayikii qofa viyuu irraa haasa'uutiin jiru laayikii qoftinuu koomentii maa hin gaafatina ummata akkasiiti isaan kun. Garuu immoo Oromootumaarra irra hedduudha. Oromooti jinnii irra hedduudha. Oromoo jinnii irra hedduu jaanii namni hedduun ni waxxeeffata. Nageewuma waxxeeffatan. Oromoon nama 5,000 geessu. Tan biyya Itoophiyaa keessa jirtuu fi tan biyya alaa keessa jirtu guutumatti yoo walitti deebite nama 5,000 nama 10,000 geessu. Beekaa warri akkasii kuni warra aktiivii waniin isin jechaa jiru. Aktiiv, okay? Ummata aktiiv ta'e. Namni yoo fakkeenyaaf poolitikaa irratti aktiiv hin taane waan gartee akka ispoonsaraa kana afaarratti aktiiv ta'uu qabdan. Yoo gartee kanarratti aktiiv hin taane akka ammoo waan poolitikaa irratti aktiiv ta'uu qabdan. Waan takka filattanii irratti aktiiv ta'uu qabdan. Aktiiv jechuun maali? Irratti hirmaachuu danda'u, laayikii godhuu, koomentii itti barreessuu, sheer godhuu, afaan keetiin haasa'u jira naaf gala jettee bira dabruu waan akkasiiti. Isinii galtee? Waan biraatii miti waan biraatti hin fudhatina. Ummanni biraa immoo sanii ol godhan. Isinii galtee? Kana gartee sammuu tana keessaa bahuu qabdan. Tanaafin isiniin jaa warreen gartee chaanaala kana hordoftan warra asirra deddeemee qalbii isin cabsuu barbaaduu fi warra gartee kuninuu faayidaan qabu maarree je'ee waan addaa barreessu. Jarreen san ibii isaaniitiif waan gammachuu hin qabneef jecha waan akkasii san barreessan. Saniifuu jara akkasii san hin dhageenyaadha. Waniin isin hin joofsaniif. Laal. Sammuun yeroo hunda xaliila taatee waan gaarii yaaddu waan gaarii harkatti. Waan gaarii irratti carraa bareeda harkatti. Okay? Sammuun yeroo hundaa gartee negatiif yaaddu negatiif gabbu'aaf. Isin galtee? Akkasi. Tun immoo ummatuma keenya keessa bira jirti irra hedduun isiidha. Waan akkana tanarraa ifeegaa. Hundi keessanuu irraa ifeegaa. Keessaafuu baatii tanafaa baatii ramadaanaa keessafaa waan gaarii dubbachuu. Waan gaarii irraa gartee walitti himu amma as dhufeetiin waan gaarii isinii himaa jira. Itti fayyadamtanuu itti fayyadamuu baattanuu anammoo so'aaba dalagadde. Isinii galtee? Akkasii bar. Akkuma dandeessutti nama gargaariidhaame. So'aaba kiyya dalagadde jechuudha. Okay?
Doctor gaafii qabdaa mee gaafii ta'e barreessi. Gaafadhu. Okay. Ayyee gaafii takka lama dhageeffanneeti baafanna. Yeroon tuni ca'aa jirti. Tanaatan iddoo warreen doktora qofarra dhiiftanii isin Nuurisha gaafii tam gaafatte yoo. Oo dura kutte. Nuurisha barreessi dura gaafii ta'e. Yoo ol kuttees deebisi tun barreessi. Laalamma Kanadaan cufamte jedhu je'ee amma barreessa haareetti. Kanadaan banaadhaa je'ee odoon haasa'u jiru Kanadaan cufamte. Ayyee. Ajaa'iba. IC'n hin baane lakki. Guyyaa kana IC asuma toora kana turan. Hin baane ganduma keessa deddeemaa jiran. Ni jiran. Daadoo urmiin barbaachisaadhaa miti. Urmiin dila san barbaachisaadhaa miti. Garuu nama gartee hojjechuu danda'u taanaan hojjechuma danda'udha dubbiin isiidha. Urmiin dila san barbaachisaadhaa miti. Okay. Dr. Ash, yes. Yes. International medical doctor can apply. Absolutely. You can. Nothing can stop you. Why Iran? Why Iran yeroo gabaabduu keessatti lolli ka'uuf deema. Tana guyyaa kana reefu irraa haasaweetiin ture. Yeroo gabaabduu keessatti amma galgala edanuu kana ta'uun ni mala. Takka ogguu gartee isin bira aduun bariitee ta'uun ni mala. Ammoo yeroo hedduu galgala dhawan isaan beeka. Ameerikaan galgala lola eegalti. Guyyaan dhawan. Saniifuu lolli eegalamuu ni danda'a. Dur wanni hundinuu xumuramtee jirti. Lolaaf qophaa'anii jiran. Lolli eegaluuf deema. Kana qarqaccallootti hubadda. Dr. Abubakar James Jabado. Awaash galatoomii atilleen hedduu galatoomii. Okay. Tole egaa obboleeyyan keenya tana fakkaatti anis niin baafadha. Hundi keessanuu warreen gartee viidiyoo kana laaltan walii ergaa viidiyoon kaan ammoo gama kaan hin jira. Akkaataa itti apply gootanis achi keessa dubbadheetiin jira. Gama duubaarra rakkoon jirtu bar viidiyoon ani isinii kaa'e kana laalutti hin jirtan laal. Amma viidiyoon isinii kaa'e keessa akkaataa itti apply gootan isinii himeetiin jira. Bikka dheeyxanii apply itti gootan. Viidiyoo san silaa laaltanii bikka kana dhaqaadhaa je'eetiti katabbiin illee kaa'ee jira. Silaa gartee bikka san dheeyxaniiti akkasitti achi apply godhuu dandeessan. Viidiyoon isinii maxxansiisan waan hin laaliniif jecha amma gartee asirratti irreedduun keessan deddeebitanii gartee akkamitti apply goonaa jettanii gaafachaa jirtan. Hedduu rakkisaadha obboleeyyan keenya yeroo biraa walitti deebinaa nagee jiraadha.